Asha marka fuune uummata keenya qaalee kun warraallee jechuudha waa'ee paaspoortii wal qabatee paaspoortiin nama 3,489 paaspoortiin bahee jira jechuudha. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2023 Oktoobar guyyaa 18 jechuudha. Boru guyyaa jimaataa jechuudha. Migireeshina Finfinneedhaa dhuftanii paaspoortii keessan fudhachuu dandeessan jechuudha. Akka lakkoofsa Habashaatti immoo lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2016 xiqimtii guyyaa lamaati jechuudha. Boru guyyaa jimaataa jechuudha. Sa'aatii lamaa cinaarraa kaasee immigireeshinii hanga sa'aatii shanii fi cinaa ni hojjeta. Dhuftanii waraqaa baalamaa keessan qabattanii immigireeshina Finfinnee dhuftanii paaspoortii keessan fudhachuu dandeessan jechuudha. Kun immoo warra Finfinnee qofa warra dhufee Finfinneetti galmaa'e qofa laallataa jechuudha. Warri gartee Adaamaa, Dira Dhawaa, Hawaasaa maal jettanii na gaafatan warri gartee achitti galmaa'e achuma gaafata. Achuma gaafata malee kunniin gartee warra Finfinneetti dhufee migireeshina Finfinneetti dhufee galmaa'e qofa ilaallataa jechuudha. Kun maqaan kuni warra Finfinnee qofa ilaallata. Saniif kunoo suuta isinii oofaa akka gartee isiniif mul'atutti maqaan keessan yoo gartee miseejiin gartee isin dhuftee yoo miseejiin gartee isiniif hin dhufin kunoo yoo gartee kan nasiibaa maqaan keessan gartee keessa jiraate irra laallattanii jechuudha. Suutan isinii oofarra laal viidiyooni ani yaasuu biratiin gama yuutuubiitiinis waan qabatamaa oduu mirkanootu waan gartee isin fayyadaa isiniif hin gadhiisaa jechuudha gama yuutuubii yaasuu biraatiin. Akkasuma immoo gama tiiktookitiinis isiniif hin gadhiisa. Akkasuma gama feesbuuka peejii yaasuu birraa peeji kajuunis isiniif hin gadhiisa na hordofaadha. Oromoon nama dila kana taatanii kanneen waan gaarii isiniif dalagu yuutuubii kiyya 100 galchuu diddanii jirtanii gaayis deemaatii yuutuub yaasuu birraa irra galaatii namni gartee sabiskiraayib gootanii maatiin ta'in sabiskiraayib godhaatii. Waan gaafii qabdan waan gartee isin fayyadaa isiniif hin gadhiisa na hordofaa. Kuni maqaa namoota arra gadhiifamee jechuudha. Saniif boru Oktoobar guyyaa 13 Oktoobar guyyaa 13 guyyaa jummataa jechuudha. Guyyaa jimaataa guyyaa arbiidhaa jaanii miira jarri migireeshina Finfinnee dhuftanii paaspoortii keessan fudhachuu dandeessanii. Waraqaa baalamaa keessan qabattanii dhuftanii jechuudha yeroo dhuftan. Harka duwwaan dhuftanii gurra isin caalaa'u poostaa hin deemtanii. Poostaa deemuu hafee jira ammaaf yeroo jechuudha. Migireeshinuma gartee Finfinneedhaa kan piyaasaa jiru dhuftaniiti paaspoortii keessan warri gartee maqaan baheef fudhachuu dandeessan. Miiseejiin isiniif seenaa warri gartee miiseejiin isiniif hin seenin warri maqaan keessan gartee keessallee hin jirre miiseejiin gartee isiniif seenaa obsaan eeggadhaadha. Kana booda mootummaan wal duraa fi duubaan paaspoortii ni kenna. Homaa wanni sodaatan hin jiru. Wanni bareedan hin jiru. Obsaan eeggadhaadha. Yaasuu birraa viidiyoon kun gartee isinitti tole laayik sheer godha nama hunda biraan ga'a. Foloo godha peejii yaasuu birraa foloo godha. Kanatti aanillee kan itti aanus yeroo gartee akkuma gartee migireeshinii gartee waan haaraa gadhiiseen isiniif hin gadhiisa. Gama tiiktook yaasuu birraa foloo godhaatii hordofaadha. Hamilee nutti waan isin jagaayis ani isiniif darrameetiin akka gartee namni keenya gartee baadiyyaarraa laffee gartee hin dhufneefin viidiyoo kana gartee itti yaadee isiniif dalagee namni keenya baay'een jechuudha guyyaa meeqaan gartee asitti deebi'ee jira. Maaloo gartee nutti taphate uummanni kun jee gartee asitti ifillee gartee ifi dadhabsiiseellee gartee mootummaa qomataa. Garuu kun rakkina gartee isaati malee mootummaan gartee miiseejii yoo gadi hin dhiisne miiseejii yoo isin ergine ati dhufuu hin qabdu. Yookaan immoo marraja gartee bakkuma jirtu teessee infoormeeshina yoo hin sassaabbatin akkanumatti kaatee guyyaarraa deddeebi'uun faayidaa hin qabu. Saniif miiseejiin isiniif seenaa eeggadhaadha. Maqaa keessan immoo warri gartee as keessatti argattan warri hin argatin ammoo obsaan eeggadhaan isin jaa.
Inni biraa immoo shamarran gartee biyyoota Arabaa deemuu barbaadan kontoraataan jechuudha. Kontoraataan xalabaan karaa seera qabeessaan biyyoota Arabaa gartee hojiidhaaf deemuu barbaadan keessaan naqunnamuu dandeessanii jechuudha. Biyyoonni gartee ammaan tana shamara oofaa jirru Dubaay, Joordaan, Saawud Arabiyaa fi Qaxari seera qabeessaan oofnaa. Yeroo gartee achi deemtanillee asirraa illee isin hordofnaa waa hunda jechuudha. Karaa seera qabeessaan isin oofnaa naqunnamuu dandeessanii shamarran qofa dhiiran jennaan shamarran qofa jechuudha. Saniif shamarran na dubbisuu dandeessanii maaliif namni keenya gartee baharaan deemurra karaa seera qabeessaan deemee xiqqaattus mirga qabdaa jechuudha. Achi deemtee xiqqaattuu mirga guddaadha qabda. Ati seeraan deemtee bakka dalayduu waa balleessuu baattee seeraan imbaasiin hordofaa, ejeensiin hordofaa dalagachuu dandeessaa jechuudha. Karaa baharaatiin deemtee lubbuu tee halaaktee bahara duutee bilaash gartee lubbuu tee gartee rabbiin sirraa si gaafata jechuudha. Saniif shamarran gartee biyyoota Arabaa deemuu barbaadan karaa seera qabeessaan isin oofnaa gama ajeensii keenyaatti jechuudha. Naqunnamuu dandeessanii akkasii dabalataan viidiyoon kuni gartee maqaaleen asirra as gubbaa jiru kuni warra gartee biyya Arabaa hin laallatu. Warra biyya Arabaa hin laallatu ammallee irra deebisanii himaa. Kunniin gartee warra Finfinnee keessatti dhufee maqaa guute qofa laallata. Asii galmaa qofa laallata. Warri biyya Arabaa Saawudii, Joordaan biyyoota gartee Arabaa jirtan imbaasii teessan gartee tan achii jechuudha. Imbaasii Itoophiyaa tan biyya san jirtu achi deemtanii paaspoortii keessan isaan gaafatanii jechuudha. Mootummaan isaanitti ergaa isin ammoo isaan gaafachuu dandeessan malee ani Suudiin jira, ani Dubaayin jira maqaa kiyya gartee as keessa na laale hin je'ina. Kun maqaan kan gartee warra Finfinneetti dhufee guuttateeti. Ifin gartee warri gartee kunoo ishee. Inni kunis fuula itti aanu jechuudha. Saniif warri gartee biyyoota Arabaa gartee maqaan kiyya gartee an Suudiin jira, an Dubaayin jira, ani achiin jira maqaan kiyya as keessa hin jiru jettanii akkanan gaafanne. Kuni warra Finfinneetti dhufee guute qofaa jechuudha malee irra deebiin isinitti himaa. Hattaa warri gartee Adaamaa, Hawaasaa, Dira Dhawaa keessa hin jiru jechuudha. Migireeshinii Finfinneedha. Head Office Migireeshinii Finfinneedha. Adaamaatis Adaamaatti ergaa fi ati migireeshinii Adaamaa dhaqxee fudhataa jechuudha. Kan Hawaasatillee achumatti ergaaf. Kan gartee biyyoota Arabaa jirullee mootummaan gartee gama imbaasiitiin ergaaf jechuudha. Imbaasii deemtanii gaafatanii jechuudha. Yoo onlaayinii guutan immoo warra gartee onlaayinii irraa guutan san gaafatanii jechuudha. Akkasiin isin jaa Yaassuu Birraa waan baay'ee infoormeeshinii gartee qabatamaa dhugaa qulqulluu argachuudhaaf Yaassuu Birraa hordofaa. Follow godhaa. Peejii follow godhaadha. Akkasiin isin jaa irra deebiin mallee shamarran gartee biyyoota Arabaa gartee deemuu barbaadan karaa seera qabeessaan isin oofna. Wanni isin gartee qabatanii dhuftan paaspoortii keessanii fi waraqaa eenyummaadha. Waraqaa eenyummaa tajaajiltii fi suuraa teessan qofa malee COC ammas maabaraayii isii qofa qabatanii dhuftanii jechuudha. Wanni biraa jalqaba wanni kafaltan hin jiru. Saniif dhuftanii karaa seera qabeessaan shamarran qoftiin karaa biyya Arabaas dhufnaa baharaan hin deeminaadha. Isin hin jaa dhaamsa kiyya kana maqaa keessan gaa kunoo akkattiin suuta isiniif oofaa jira. Maaliif akka isin irraa laallattanii fi namni keenya baay'een miskiina kunoo hangasii jiraati xumuran jira gaa kunoo maqaa nama 1,000 fi maqaa nama 3,300 fi 489 kana fakkaata galatooma ulfaadhaadha. Nagaanaaf jiraadha. Kan fuula yeroo kan itti aanu argachuudhaaf viidiyoon kun yoo isin ta'e like share godhaati nama hunda biraan gaadha. Akkasuma gartee
waan haaraa qachuudhaaf follow na godhaatiin hordofadha. Gama TikTok, Facebook, YouTube ittinis hordofadha sinjaa galatooma ulfaadha nagaan naaf jiraadha.